Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabnu sin dhageechisna an ejersa abdiiti. Shira hooggantoota Somaaliitiin magaalaa Dirreedawaatti jeequmsa kaasuuf qindoominaan hojjetamaa jiraachuun barame. Mootummaan naannoo Somaalee saamicha daangaa lafa Oromiyaa irratti gaggeessaa jiruun qindoomina jabaa hooggansa mootummaa federaalaa duuban jiran wajjiniin ta'uun magaalaalee Oromiyaa keessattuu kanneen wiirtuu daldalaa fi misoomaa taate bulchiinsa mootummaa Somaalee jala galchuuf hojjetamaa jira jedhame. Tattaaffii pirezidaantii mootummaa naannoo Somaalee obbo Mustafaa Muhammad Umar duuban hooggantoonni Somaalee kanneen sadarkaa federaalatti jiran jiraachuunis himamee jira. Kana malees hooggantoonni magaalaa Dirreedawaa addatti itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa magaalaa Dirreedawaa obbo Ibrahim Yusuf, itti aanan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Dirreedawaa obbo Harbii Buhuu fi afyaa'in magaalaa Dirreedawaa aadde Fatiyaa Adan qindoomina waltajjii manguddoo fi dargaggoota Somaalee Dirreedawaatti hokkoraa kaasuuf karra saaqan duuban jiraachuu maddi keessoo bulchiinsa Dirreedawaa irraa eeree jira. Yeroo ammaan tana shira qindeessaniin uummata Oromoo magaalaa Dirreedawaa keessaa buqqisuuf hojjechaa jiraachuu iccitii keessoo nu dhaqqabeen beekuun danda'amee jira. Qindoomina hooggantoota mootummaa federaalaa sabaan Somaalee ta'anii fi hooggansa mootummaa naannoo Somaaleetiin Oromiyaa kallattii bahaa fi kibbaatti saamichi lafaa yabaan taasifamaati jira jedhame. Kanumaanis magaalaalee wiirtuu daldalaa fi misoomaa taate magaalaa Dirreedawaa fi magaalaa Mooyyalee fudhachuuf sochiin hooggansi Somaalee taasisaa jiru hammaachaa dhufuun uummata Oromoo irratti dhiibbaa geessisaa jira jedhan. Kanumaanis haasaa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad dhiyeenya waa'ee Dirreedawaa ilaalchisee magaalaan Dirreedawaa akka heera mootummaa federaalatti magaalaa qaama Oromiyaa ta'uu mirkaneessee sababeeffachuun manguddoonni fi dargaggoonni Somaalee waltajjii Sadaasa 2025 magaalaa Dirreedawaatti ta'aniin haasaa jibbaa sanyummaa fi arrabsoo sanyummaa qabu dubbachuudhaan uummata Oromoo dallansiisuun walitti bu'iinsa saboota lameenii kaasuudhaaf akka jiran beekamee jira. Waltajjii hoggaasota Somaalee haasawa ministeera balaaleffachuuf seenaa sobaa tolchuun olola facaasuuf taa'ame irratti dargaggoo waahila hoogganaa paartii badhaadhinaa kan ta'e hiriyaan obbo Adam Faaraa dubbii dubbateen uummanni Oromoo tuukillee fi aannan gurguraa turte jechuudhaan dubbatee jira. Maatii qabsaa'otaa dabalatee uummata nagaa maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdu jedhuun hidhanii dararaa jiraachuun dhaga'ame. Akka odeessi maddeen sagalee Arsii ba'aa onoota hedduu keessatti kaabinee fi kadireen mootummaa PP humna waraanan maatii qabsaa'otaa dabalatee uummata nagaa mana irra deddeemanii doorsisuu, hidhuu, mana hidhaatii baasanii ajjeesuu, qabeenya isaan qaban ibiddaan gubuu, dargaggoota humnaan guuranii mooraa leenjii waraanatti geessutu barame. Akka kanaan godinoota kibbabaa Oromiyaa rakkoon ulfaatan keessatti deemaa jiran Arsii bahaa onoota kanneen akka Zuwaay Dugdaa, Muunessaa, Heexossaa, Digaluuf Xijjoo, Shirkaa, Onqolaa Waabee, Arsii Roobee, Martii Gunaa fi Onni Jajuu kanneen qaamni mootummaa maqaa garagaraan haraarsaa jiranidha jedhan. Haaluma wal fakkaatuun godina Arsii lixaa onoota kanneen akka Gadab Hasaasaa, Adaabbaa, Shaashamannee, Nageellee Arsii, Heeban Arsii fi kanneen hafan hedduu keessatti uummanni oolii bultii dhabee akka itti roorrifamaa sanaan onoota Arsii ba'aa keessatti argamanitti kanneen Oromummaa isaaniitiin yakkamuun hiriirfamaa jiran. Miseensi Abaaw Jaal Abbuu Obsee haadha manaa isaa waliin mana hidhaa Dhibboo keessatti namoota 1,000 ol wajjin ona Zuwaay Dugdaatti gaanfamanii hiriirfamaa jiru. Maatii hoogganaa Abaaw miseensa gumii sabaa Abaaw Jaal Daraaraa Lammii ta'an haadha isaa aadde Zeenii Guyyee Tufaa, manguddoo ganna 65 fi obboleessa isaa dargaggeessa ganna 25 Roobee Foggaloo dabalatee ilmaan Oromoo daa'immanii fi manguddoonni keessatti argaman lakkoofsan 400 ol ta'an mana hidhaatti guuramanii dararamaa jiraachuun baramee jira. Filannoo biyyoolessaa 7ffaaf qophii ta'us dirreen siyaasaa cufamuu ibsuun addi bilisummaa Oromoo ABO'n komate. Filannoof qophaa'uu jechuun dirreen siyaasaa banameera jechuu miti. Danqaa keessa jirra jechuun dubbi himaan ABO obbo Lammii Gammachuu himan. Guyyoota lamaaf marii kan taasisan miseensonnii fi hooggantoonni ABO ibsa ejjennoo dhimma nageenyaa, dirree siyaasaa fi kanneen biroo of keessatti qabate baasanii jiru. Maricha ilaalchisuun miidiyaaf yaada kan kennan dubbi himaan ABO obbo Lammii Gammachuu waltajjii miseensonni haala qabatamaa biyyi kun keessa jirtu, uummanni keenya keessa jiru
gaanfi Afrikaa addunyaa keessa jiru itti gamaggamamanidha jedhan. Dabalataan waltajjichi kan miseensonnii fi qondaalonni dhaabichaa murtee fi ejjennoo dhimmoota kanneen irratti qaban itti beeksisan ta'us dubbatanii jiru. Waggoota darbanitti biyyattii keessa dirreen siyaasaa danqamu kan komatan dubbi himaan Abbaa Obbo Lammii Gammachuu haala qabatamaa argaa jirrutti hiikoon dirree siyaasaa banaadha jedhamu mataansaa biyya kana keessa hin jiru jedhan. Godina Salaalee Ona warra Jaarsotti manneen barnootaa jijjiganii barattoonni daasii keessatti barata jiru jedhame. Manneen barnootaa jiran keessas raayyaan ittisa biyyaa buufatee akka jiru jiraattonni himanii jiru. Jiraattonni maddeeniif yaada isaanii kennan onicha bakka hedduutti manneen barnootaa jijjiganii jiru. Kanaanis barattoonni daasii keessatti barachuuf dirqama akka jiran dubbatanii jiru. Manneen barnootaa hedduu keessatti teessoon barattootas dhabame. Barattoonni lafa taa'anii barataa akka jiran ibsanii jiru. Uummanni maallaqa walitti buusee hanga danda'e manneen barnoota isaa baraaruuf yaalii taasisus humnaa ol akka ta'e dubbatanii jiru. Kana malees manneen barnootaa garaagaraa keessa raayyaan ittisa biyyaa qubatee akka jiru kan dubbatan jiraattonni tarii naannawa mana barumsaatti wal waraansi ka'aa jennee yaaddoo hamaa keessa jirra jedhan. Sababa kanaan ijoollee keenya mana barnootatti erguuf sodaannee jirra jedhan. Manneen barnootaa bakka dhaloonni egeree biyya itti qaramu ta'uu isaaniitiin xiyyeeffannoon akka kennamuuf kan gaafatan jiraattonni manneen barnootaa buufata waraanaa godhuun akka dhaabbatus gaafatanii jiru. Qaamni wal waraanu kamuu manneen barnootaa irraa akka nuuf fagaatus barbaanna jedhan. Uummanni Oromoo tuttuqqaa naannawa daangaa fi weerara babal'ifannaa lafaa hidhattoota naannolee ollaatti bobba'aniin adeemsifamaa jiru jabaatee qolachuu akka qabu kutaaleen hawaasa garaagaraa naannoo Oromiyaa himan. Qaamni lafa Oromoo irratti weerara adeemsisu qaama egeree uummata dhabamsiisuuf ka'ee nu dhaaluuf akeeka qabudha jedhan. Qaamolee akka kanaaf uummanni Oromoo araarama hin qabu kan jedhan qe'ee nu saamaa lafaa fi daangaa abboonni keenya wareegama kaffalanii nu dhaalchisan gadhiisuuf hin taatus jedhan. Otoo ijji keenya arguu daangaan Oromiyaa mooyyalee ka'ee hanga mi'eessoo humnoota naannoo Somaaleetiin sarbame lafti bal'aan weerarame akkasuma Wallagga Bahaa hanga Shawaa Bahaatti humnoota babal'ifannaa lafaaf naannoo Amaaratiin bobba'anii lafti bal'aan weeraramoo Oromoo marti hubachuu qabaa jedhan. Adeemsi kun aggaammii egeree Oromoo fi Oromiyaa irratti aggaamame ta'uu eeranii Oromoon bakka jiru waltumsee daangaa isaa gamaa gamanaa sarbamaa jiru kabachiisu akka qabu hubachiisanii jiru. Otoo silaa mootummaa jabaa naatoo uummataa qabu qabaannee kun marti nurra hin ga'u kan jedhan warri yaada kennan weerara daangaa Oromiyaa irratti ga'eef mootummaan kun seenaa keessatti gaafatama jala kan hin baane ta'uu dubbatanii jiru. Oromoo hidhattoota naannolee ollaatiin akka unkuramu kan godhe mootummaa kana ta'uun hubatamuu qabas jedhanii jiru. Egaan hordoftoota keenya oduun keenya har'aaf qabannee dhiyaanne asirratti raawwannee jira. Qophiilee keenya biroo hafan waliin turtii gaarii isiniin jenna.